akka nuti fiignu bakka sanatti immoo humna waraanaa ture jaayeera. Kun uummata Oromoo sodaachisu, uummata Oromoo roobisisu qaba. Irreeffannaa yoo ta'e akka irreessi maalummaa isaa akka amma doktoriin nuu ibsanitti irreessi galateeffannaa. Namni galateeffannaadhaaf deemu lola hin deemu. Namni galateeffannaadhaaf deemu hanna hin deemu. Namni galateeffannaadhaaf deemu uummata biraa miidhuudhaaf, uummata biraa ajjeesuudhaaf hin deemu. Koronaatu akka irreeffatamne godhe yoo ta'e maaliif bakka humni waraanaatti leenjuutti doktoroota walitti qabeenyeetisi isaantu waa'ee koronaa beekauti. Inni kun gabaabatti dhugaa jiru walitti dubbanna. Nuti uummata Oromooti. Nuti dhiigni keenya tokko, qaamni keenya tokko. Gaaffii gaafatamne kanan dhugaadhaan sinii deebina yoo jettan dhuguma koronaatu akkana godhe moo dhimma biraatu jira. Dhimmi biraa yoo jiraate dhimma biraatu jira kana jedhaa nutti himaa. Yeroo barannu herreega keessatti gara beekannoodhaan lakkoofsa kam jalayyuu tokkotu jira. Gara beekannoodhaan koronaa jedhame malee koronaa miti. Dhiifa walitti dubbannee ni fooyyee. Lakki wayitu jira hin deeminaa hin dhumtu yoo jettan tikkeetti keessan isaa lafa godhaa hin dabarsina bara. Tikkeettiin immoo ani tikkeettii fudhadhee ani Oromoodha jechuu miti. Tikkeettiin Oromummaa koo nan ibsu. Tikkeettiin namummaa koo ibsu. Tikkeettiin eenyummaa koo ibsu. Eenyummaa koo kan ibsu dhiiga koo eenyummaa koo ibsu. Kanaaf irra deemee dubbachuu yoon barbaade Waaqa jedhaati. Iddoo keessan barcumarra teessan kanaa jedhaati. Koronaatu kana godhe. Yoo koronaan kana godhe koronaan inni baana. Koronaani yeroo duraa koronaan akka tumnatti godhani waldaa kiristaanaa cufan bakka itti namni kadhatu cufan. Har'a immoo waan hunduu iddootti erga deebi'ee hirreessa qofatti galee koronaan achi maamaruu dadhabe. Maamaruu ni dachi maaf hin banne. Baasii keessan jiru koronaan walgeeru teenyu keessa kana biran jiru koronaan yoo deemnu mana shaa yoo teenye bakka barbaanne yoo teenye koronaan hin jiru. Har'a immoo xiyyeeffateetu bakka irreessaa dhaqe. Kanaafiyyuu gaafa Hacaaluun du'u ani yeroo baay'ee wanti na gaddisiisu gaafa Hacaaluun du'u namni bilmannaadhaaf gaafa fardaan wanta garaagaraatiin boo'icha dhabu nama keenya nama du'e maaliif boochu? Nama keenyatu du'e maaliif awwaalatti? Dhugumas ni itti maa wanta nama dubbate kana hidhiin gootanii keessaa kutuun keessan beekamaadha nan beekasa kana nama hajjeessanii dadhabanii nama reebanii dadhabanii fardaan nama bahe farda hajjeessan biyya kanaa keessa jirra. Biyya gaaffii keenya gaafannee bitaatti ola keessa jirra. Biyya abbaa keenya irratti sodaachaa biyya abbaa keenya irratti maal nuun jedhu har'a dubbanne barunduuna yoo du'an maa miti sodaataa jiraachuurra obbirrachaa jiraachuurra du'anii obbaafachuu wayya. Kanaafiyyuu isinitti himaa. Ani wanti na gammachiisu iddoo kanatti dubartii akka kanaa qabaachuu keenyaaf nan boona yeroo tokko tokko. Gaaffii keenya waan kanaaf immoo dhaamsa ni qabu gaaffii du'a jedhedha. Wanta ni jedhu yaa uummata keenyaa waan tokko sitti himu. Nama hubataa yoo taatan, nama beekaa yoo taatan gaafa namni walgahii qabatu walgahii sana keessa hirmaadhaa. Namni tokko bar beekaadha kana jechisiisu gaaffii gaafateeti waan namni dubbatu dhaggeeffateeti malee tudduma duubatti caafii namarratti dhiisee bahuudhaan miti. Namni tokko namni wadha yoo jee du'a ofii isaatii mo'atamuu tura jiraata. Kanaaf uummata koo isinitti himaa gaaffii gaafattan du'a mo'atamaatii barumsa sana irraa fudhadhaatii gaaffii gaafatan gaafadhaa. Kanaafiyyuu gabaabumatti akkuma irra deebi'e ammas irra deebi'een jedha Waaqaa jedhaatii dhugaaf jedhaatii jireenya boru jiraattanii jedhaatii. Waa'ee irreensa kanaa koronaatu kana godhe. Lammaffaa akka amma barannetti namni galateeffannaadhaaf deemu obboleessa samiidhe sana dhaqee dhiifama gaafateetu dhaqee isa taraarameetu gara irreeffannaa sana dhaqa. Gaafa sana
gaafa sana kadhannaan ni kadhatu galateeffannaan ni galateeffatu fuula Waaqaa duratti fudhatama argata. Kanaafiyyuu kootaa kaa yeroo darbee konkolaataa ishii irratti dhiifama walii goona bara haaraa irratti jedhaniitu irri kaan miila walii kaa inni kaan maal ta'a erga dhiifama walii godhanii warri manadhaa keessa maaf dhiifama argachuu dadhaban. Kanaafiyyuu maal jechuun barbaadanii gabaabumatti yoo galateeffannaadhaaf waaqee kadhannaan keenya iddoo qabatu jenne warreen dhiifama walii gochuu dadhabanii iddoo gurguddaa jiran suni maal taaree gadi bu'anii dhiye nuti maal isa layyuu gaaffii keenee ergataa miidii amma kan dubbachaa amma ta'e yoo arganneedha malee erga waa tokko hojjenna dhiifamaan kana goona erga jedhanii namootuma mana dhaa jiraas keessa jiran san namoota nama awwaaluudhaan dhaqanii sababii garagaraatti faalleessan san maaloo mana dhaa keessa baasan kanuma gaaffii koo galatoomaa.